Du'aa kaadhimaasaa kan turte shamarree Qananii Addunyaatiin shakkamuun bitootessa darbe poolisiidhaan kan to'atame weellisaa Andu'aalem Gosaa kibxata galgala hidhaarraa gadhiifamuu abukaatoon isaa miidiyaaleef himan. Abukaatoon weellisaa Andu'aalem Gosaa obbo Liibaan Abdii akka jedhetti ji'oota darban kana mana murtiitti dhimmi isaa ilaalamaa kan ture weellisichi sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata hin banneef mirga wabiitiin gadhiifame jedhan. Ji'oota darban kana poolisiin qorannoo gaggeessaa ture. Poolisiin akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa caamsaa 15 bara 2017 qorannoo xumuree galmee abbaa alangaatiif dabarse. Abbaan alangaa ammoo qorannoon poolisii isa qaqqabe guyyaa 15 keessatti himata banuu qaba. Haa ta'uutii abbaan alangaa hanga caamsaa 30 bara 2017tti yookaan himata hin banne yookaan ammoo qorannoon dhiyaate himata banuuf gahaa miti jedhee galmeen hin cufne jedhan obbo Liiban. Abbaan alangaa qorannoon poolisii erga qaqqabe guyyaa 15 keessatti himata yoo hin banne maamilli isaanii kun seeraan ala hidhamanii jedhamee waan yaadamuuf mirga seeraan kenname mirga namni seeraan ala hidhame seera duratti dhiyaatee ilaalamuu yookiin habas karpas jedhamuun mana murtii gaafatan. Manni murtiis iyyannoo shakkamaa kanaa ilaaluun mirga seeraa kennameef bu'uura godhatanii himatamaan kun mirga wabiitiin akka ba'u waan eeyyamaniif akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 3 kibxata galgala naannoo sa'aatii 12tti hidhaarraa ba'ee jedhan. Ammaan duras abukaatoon himatamaa kana manni murtii maamila isaaniitiif mirga wabii akka eeguuf irra deddeebiin gaafachaa turan illee poolisiin shakkamaan kun yoo ba'e ragaalee nu jalaa miliqsuu danda'a sababa jedheef mirgi wabii dhorkamee ture. Adeemsi itti aanu maal ta'a jennee kan gaafanne obbo Liiban ammaaf beellamni mana murtii qabame hin jiru murtii abbaa alangaa qofa eegna isaan yeroo fixatanitti yoo himanni kan banamus ta'e yoo hin hirmaachisu galmeen haa cufamus jedhan garagalcha nu qaqqabsiisan qofa eegna jedhan. Du'a shamarree Qananii Addunyaatiin kan shakkame weellisaa Andu'aalem Gosaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 3 bara 2017 hanga waxabajjii 3 bara 2017 ji'oota 3f mana hidhaa ture. Sirna awwaalcha ishee irratti akka ibsame taanaan Qananiin umriin ishee 25 boqotte. Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Miicataatti kan dhalatte Qananiin ijoollummaa irraa eegalee barumsaan cimtuu ta'uu seenaa ishee irratti himameera. Baroota sadarkaa lammataaf qabxii olaanaan xumurte Yuunivarsiitii Arbaa Mincitti muummee Haayidrooliikii fi Wootar Injineringii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 eebbifamte. Achiis biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa hojjechuun ibsameera. Ergasii garuu moodela akkasumas beeksisaa fi bohaartii garaagaraa keessa hirmaachuun beekamti. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti uffata aadaa Oromoo miidhagdee mul'atti. Abbaan ishee obbo Addunyaan isheen maatii ijaartee barumsa isheetti itti fuftee of dandeessee hanga kaampaanii hundeessutti akka karoorsite dubbatte. Gabaabumatti nama amala gaarii qabdu, nama maatii kabaju, nama fira kabajudha. Erga duuni ishee dhagaamee booda namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa suuraa ishee qooduun gadda ibsan jiru. Akkaataa du'a ishee irratti poolisiin qoratee waan argate uummataaf akka ifa godhu beeksiseera. Kanarraa qindeeffanne asumarratti goolabaa qophii biraan haga wal agarrutti nagaa waaqayyoon tura.